nakabe adi sirahi khotumi nagargari nanehi jalala nakabe adi sirahi khotumi nagargari nanehi Manjalala dibeta godade adiye dibeta godade dafte kasis geisu kilensas kadade adiye kilensas kadade si fergeta leya yadati hakade malif na chalifta egesi hifade Malif na chalifta adiye egesi hifade Jalala nakabe maya shaw sirrahi Khotumi nagargari nanehi Jalala nakabe maya shaw sirrahi Khotumi nagargari nanehi Amantus yo amanu bates atitiya durunam bekamte sabun titi orum titi tiya yalalatin kabami malwaya sabun titi orum titi tiya yalalatin kabami malwaya ajaba Yati mire hidinte mi oitun gorori khide madamu maddu ya magale baredu jahula barni khe khanifu walala yomin si walala amarti sin kabu ambitun atu beita wantanani kabu ya lala duga nararkata wae khosna mama gafata ya lala duga nararkata wae khosna mama gafata gafatu swambeitu sifiman waninjire yom siti odesan wantanjire yom siti odesan tura khaisa yom siti lalte ana wajini katawan fete tura khaisa yom siti lalte ana wajina katawan fete ana wajina katawan fete ana wajina katawan fete wagni arjanu kanawan fete Kanagai Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin hageessanis ninjaa sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu sagantaan Maayaa Arraanta Nagaa Weellisaa Galataa Labuudhaan gitaara isaa wajjin as istiidiyoo Maayaatti argamee shaashaa nu godheeti jira nu bohaarsee jira. Galatoomii galataa keenya bagana yaan dhufte. Galatoomaa isinis bagana gaanne idan akkam nagaa? Nagaa maqaa Rabbii alhamdulillah galanni isaan badin. Akkamaati? Nagaa. Maayaa Show yaaddeemi? Akka malee. Bagaan of dhufte. Maayaa Show kun barree hojii uummata keenyaati hojjeta. Maayaa Show jechuun kan uummata keenyaati hedduun jaaladhaa hedduun hordofaasi. Yeroo hedduu Maayaa Show kana dhufuudhaafiin hawwii qabaa arrabagaan nagaan dhufe qabaa diyyarraa ka'ee haraashitiyya osoo waa duranaa kaayaa ijeen dhaammatiin hin bargandarra akkasuma baadiyyarraa sababa Maayaa Show ja'u kana gaafaan dhaga'u akkasittiin fiigaa dhufee galatoomaa bagana yaamtanii. Aboo baga wala garre anileen hedduu takka siin dinqisiifadhaa hedduu takkaan si jaaladha si gitaara hankee wajjin weelleewwan hangafoota keenya kana irra keessee sha agooto kana laal lubbuun tun dhahnaan jetti hedduu takkaan si dinqisiifadha bagana gaan dhuftee daawwattoonni Maayaa Show hedduu takka sirraa gammadan jeetiin abdii guddaadhaan qabaa ganaa sagantaan keenya ni eegalame. Namoonni hedduun Galataa Labuun kun gaa warraa baaseef moo ibiif baase moo waa'ee kanaa si gaafatan maal jettaanaati? Dubbii sirrii na gaafatte Galataa Labuu kana jechuun dura biyya Labu jechuun biyya aanaa Daaroo Labu magaalaa Machaaraatti bu'eetiin miilaan hanga tokko makiinaan ni jira
makiinaadhaan deemee akkasitti baadiyyaa teenyatti galaa. Labu jechuun aanaa sanii galamsoo dabarteetii jechuudha. Labu hogguun je'ee labuu dhufee jaaniituma hogguun dura wallee wallisuu naatti katabanii achumaan natti hafee ani galataa Muhammad Waareetiin jaamaa yookaan galataa gandaroo baalee immoo jechuudha. Kaaniin ammasii fi maqaa warri keenya naa baasee maqaan qabsoodhaa galataa labuuti. Maqaan qoosaatis ni jira. Maxaa mataadha Ahmad naan jaanii. Maaf sin jaa? Maxaa mataadha Ahmad maqaa qoosaati. Haaya. Akkas faas naan ni jaanii maqaa sadeen kanaan qaba jechuudha. Kanaafuu maqaa sadii qabdaa? Maqaa sadeen kanaanuu namni si beekaa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Sii fi gitaarri addan baatan. Maalirraa? Hedduun jaalladha. Hogguu gitaara jaan nama tokko yaadadha. Haaya. Nama galata guddaa na biraa qabu. Haa gitaaraas na barsiisee gitaaraas naa kennee walumaan qabsoodha jirra. Aartiin gitaaraa wajjin akka duraanii sanni ni moo'itti jechuudhaaf qabsoorra jirra. Nama hedduu baratu jira. Namni nani hogguun gitaara harkees hogguun gitaara jee yaadaddees hogguun gitaara lafaa fuudhees isa galatoonfadhu. Barsiisaa kiyya akkaan jabaadhaa obboleessa Alatiyyaa keessumaa naa ta'u Mahdii Ali Muusaatii jechuudha walaloof yeedaloo barreessuu irratti hedduu qooda guddaa qaba. Akkasii. Galataan gaa hogguunii fi akkana ilaalan namuma biyya alaarraa dhufee fakkaata. Haalli uffannaa kan keetii, istaayiliin keetii tarii nama amata hedduu biyya alaa jiraate fa'aa fakkaachuu danda'a. Ati immoo hoggaan fiinsi harkuu istiidiyoon alatti baadiyyummaa kana hedduu akka fardeessita. Waanumaan keessa jiraadhu. Ni jaallattalleedha. Dhiiroo sirba Kadir Saayid san yaadatta moo akkami waansa? Ni yaadadha. Sirba Kadir Saayid ajaa'ibaati sirbaan akkaan sammuu tiyya keessatti waan guddaa na barsiisu tokko inumaatu gaa itti fuudheetu wallee sanii wallise jee waa yaadu. Ati abbummaan fedhee wallee Kadir Saayid wallise gujee waa hanga inni dandamatti godhu san ittiin godhu. Isan ittuma deemnaa taa hoggaas ilaala warra biyya alaatii dhufe fakkaata naan jette tana. Waasi qofaa miti nama hedduun naan jaa. Ani immoo afaan Oromoo malee afaan Amaaraatuun beeku beeyta. Siboo kun akkamitti afaan Amaaraan beeni jee namni tokko tokko inni qoosafaatti fakkaata. Ani immoo dhugumaaniin hin beeni ammaan babbadu jira. Ati takkasiiti baadiyyummaan tun annaa taatee jirti gama kiyyaan. Hayyee. Welleedhaaf fi wellisuudhaaf ta'e gara dirree dhawaa deemtee wayiitu si qunnamee jaan. Maali wanni san? Dirree dhawaallee miti. Dirree dhawaa san hogguun dhaqee natti mul'ata qooda artistoonni achirraa ka'ee fudhate. Akka Ali Birraadha. Ali Birraa jechuun gaa biyyaa illee biyya teenya tanaa illee biheetiin beekaa. Nin dhagee biyya biraatti Ali Birraan ni dhaggeeffatamaa. Akkuma East Afrikaattuu isaa Ali Birraa Mahamud Wardii fi Ali Falkaatuuree Kayyaamu warra maaliiti. Jarri kun akkuma addunyaattuu ni dhaggeeffataman. Akkasittiin gaaf tokko biyyaa biyee eegan biyyaa biyee ijoollummaan biyyaa biyee ayyootiyyaaf an qoxxisuudha beeytaa. Isiin na yaaddii hangaa waan ijoollummaan na jirtuuf jaalala aadaa tana wayin beekaare. Achi akkasitti nin deemaa jeetiin deemaa takkaan biyya faranjii tana faan dhaqaa. Humaatu naaf hin galle edaan bakka jiran hundattuu hojjechuun ni danda'aman tun ani ijoollummaan na jirame. Deemeetiin biyyuma namaa tana keessatti warri biyya sanii sana akka tasaa ni qamaanii. Gaafa sa'a 10 fi sa'a booda jechuun 11 jidduu kana karaan deemaa hoteela wayii yogguun harkee
goreetiin hokkofleetuma nama nyaatu jiru kana wajjin nyaadhaa. Nama sanillee akkaanan itti gammachuu guutuudhaan wajjin nyaachuu eegale kun itti tolaa. Dabaladhu nyaadhu hunda naan jaanii ani gan danda'u nyaadheetumaan deema. Osmaan Jawutiin edaan naatu ifirratti hin beekani malee biyya tiyya tanaas yaadee haadha tiyyaas yaadee asrii hoteela guddaa dura muuziqaan ispiikarrii ulaa dura tattaa'u banamee jira. Sirba Ali Birraati. Hoggu sirbi kuni wallis goreetiin ispiikara san jala taa'ee dhaggeeffadhee osoon dhaggeeffachuu kiyya ifuun arkin yaadaan biyyee na yaadachiisee ni boo'e. Gaafaan an boo'u namootan biyya sanii kuni nama adiidhaa waan hin anteen beekanii maaltu isa gochisa rakkateeti moo maal iyyanii itti yaadanii qarshii faanaa kannanii ani qarshii isaan naa kannan tana nagaru hogguu sirbisan dhume keetumaan imimmaan ifirraa rigee waan isaan qarshii isaan naa kannan tanaas hedduudha hin agarree ka'ee deeme. Hoggunan ka'ee deemu na jalaan fiiganii walitti qabanii naa kannanii fudhadheetumaan deeme sirbi Ali Birraa edaan biyyaan baa keessatti akkuma addunyaatti ni dhaggeeffatamaa naan ijoollummaan na jira gaafa san naa galtee jechuudha. Sirbi hoottuu yaa biiftuutii yaa jedha. Gaa sirba Ali Birraa kana waa onnee guutuudhaan illee itti seenee waa wallisu. Gitaarmaan isii wallisa. Akkasii mudannoo tiyyata akkasiitii tagaafasee bagana yaadachiifte. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Mee arragaa hedduu hin haasofnu. Ammas wallee irra keenyee fi deebinee immoo waa'ee hojii hankee haaraas irra haasofnaa jechuudha. Kanaafuu kan barbaadu takka hojiiwwan ati hojjettu keessa hedduutu jira gaa. Walleewwan hangafoota haati gitaaraan taphattu jechuudha. San irra keenyee fi deebinee immoo waa'ee hojii hankee haaraa haasofnaa. Tolee gitaara kanaas hedduu waa hin beeku. Ati namootan jajjaboo ogguuniif keessatti yaadadhee namootan na barsiisaniif kana laale waan hin beekne dubbachuullee hin qabu beektaa. Hagumaan beeku kanaan tuttuqa jeetiin numa tuttuqa gaanii baranamuu. Hayyee. Jaalato tamia wajjin turre amma wal garree ebbira sidamnan ko garaan naroore kumata wareere yaa jaalato tamia wajjin turre amma wal garree Ibira sidamnan ko garaan naroore kumata wareere. Abdi jiruutiya ina kama khiya Abdi jiruutiya ina kama khiya Nabiran dabamin adiye onne gamachifta Abdi jiruutiya ina kama khiya Abdi jiruutiya ina kama khiya Nabiran dabamin adiye onne gamachifta Ya jaalato tamia wajjin turre amma wal garree Ibira sidamnan ko garaan naroore kumata wareere Tian Suranis sirba
ifi jaaladhuun sii taphadha. Hayyee. Osuma jennu eegaloo hankeen dura. Hayyee. Weellistoonni keenya hedduun isaanii garee afran qalloo baandii afran qalloo keessaa turan warreen hundeessan irraa eegalee hedduun isaanii meeshaa muuziqaa takka lama sadii jennee hallakkaa'uu hin dandeenye hundi isaanii yoo xiqqaate gitaara ni taphatan. Wanni san amma irraanfatamaa dhufee jira. Dhugaa. Kanaafuu dhaloonni amma ammoo yoo xiqqaate meeshaa muuziqaa tokko taphachaati weellisuun mataansaa hedduu takka bareedaadhaati. Warreen hangafoota keessaa warra gitaaraa akkaan taphachaa ture keessa eenyufaa jaallattame eenyufaa irraa akka malee dinqisiifatta. Namni akkaan qudduu fi Elemoo Aliiti. Elemoo Alii kun gitaara irratti ani takka akkuma addunyaatti akkasiin agarre gahe waan dhiiga xiyyatee fi akka malee nama dandeettii qabu Elemoo Alii hedduu gitaara irratti hedduun quddaaf. Hayyee itti fufu. Hayaa. Waliin akkana goggodee itti yaaddatuun keessaa jedhama booda. Sodaa lubbuutti yaadee biyyaa bahee hin jiraadhu kan biirtee. Biyyaa fi biyyee torratti sabaa fi aanaa koo keessatti akka falmachuun na murtii. Meeshaa isinii dhaamuu warreen ceetan gamaa. Sodaa lubbuu teessanii fi baatanii biyyarraa. Meeshaa isinii dhaamuu warreen ceetan gamaa. Sodaa lubbuu teessanii fi baatanii biyyarraa. Gabrummaa takkarraa tan biraattiin cehu biitti too badhaatuudha mirgi hankoo ta'uu. Sodaa lubbuutti yaati fagaadhee hin kaaqu fakkaachuuf miiladhee haati laawee daraa ta'uu haati laawee daraa ta'uu biyyaa fi biyyee torratti sabaa fi aanaa koo keessatti. Akka falmachuun na murtii. Akkana jaa Usmaayyuu Muusaa hedduun jira. Rabbi rahmata haa godhuufi Usmaayyuu Muusaa. Akka isaatti illee tolchee waa wallifne. Yaadachuun waan takka. Hedduudhaan jaaladha. Galatoome. Hayyee. Siis galatooma warra Maayaa Shawuu. Hayyee. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shawuu kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru sagantaa keenyan hedduu takka bohaaraa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin jaha sagantaa keenya ammallee itti fufaa nu faanaa ta'an afeerraa hayya. Hayyee kaa galataa keenya hedduu takka nu bohaarsuudha jirta. Hoggunii fi namni si harku gaa weellisaa hip-hop yookaan raappara fakkaata. Hoggunii fi weellistuu immoo aadaa kana fardeessita. Weellistoota keenya hangafoota keessattuu akka malee jaallatamoo ta'an gitaara keen taphatta jechuudha. Dhugaa. Ati maal jetta ree? Wanni ati jette sirriidha. Gubbaarra laalanii keessa namaa murteessanii ji'ee wallise gaamaa diishaa qabeeta. Dubbiin sirrii akka uffata kiyyaa uffanni kiyya cicciramaa yookaan dulloomaa. Ta'uudhaan sammuun kiyya akkas ta'uutti madaalamu akka uffata kiyyaa laalanii wallisaa akkasiitiin jechuunis waa hin danda'amu ani ifumaafuu wiliidhaan wallisaan taa'ee tattaaffii godhu jira. Taakkasiiti na yaamtanii naasisitan galatoomaa Maayaa Shawuu. Dhaamsa tokkoon qaba Maayaa Shawuu irratti Maayaa Shawuu subscribe yoo godhan
bareedaadha. Wallistoota akka Galataa Labuutiif akka Galataa Labuutirra gurguddaatis ni harkatanii jeetii yaada Maayaa Shawuu jalaa. Takkasiitii galanni fiyya kana waliin hin jiru. Hayyee hedduu bareedaadha. Galata haasawaa hedduu hin dandeessuumi. Hedduu haasawaa hin dandeessu hedduu taphachuu malee hedduu akka taphattu siifin eeyyama booda irratti ammaaf garuu gaafii akkasii gaafachuu kan hin fedhu. Ammaan booda gara baadiyyaa sanitti deebitee jiraattamoo asumatti haftamoo karoorri kee maali albamaan nuuf dhuftamoo hojiiwwan kan kee hedduu feena waan ta'eef maali yaadame? Ati baadiyyaa gaa waa dhabuu hin danda'u ooyiruun irraa qaba. Maal fa'aa oomishtamee baadiyyaarraa? Bunaaf jimaadha. Jimaa hataaraa meeqa qabda? Akkasnaan jinga. Dhiira qabeenya hin gaafatanii. Waa sirraallee gurradhu deemee. Dhiira qabeenya hin gaafatanii iyyaan dubartii umriin gaafatanii. Dubbiin akkasii ati baadiyyaa jiraachaatis hojjechuun nama danda'ama yaada jedhuun qaba. Jiddu hogguun dhufe Adaamaas gaa mana an buluun hin qaba. Mana tokko numaan qaba. Finfinnees waa hogguun turuu fedhe hojiidhaaf hangan ta'u waan dhabu. Saanumaafiin akkasitti as jijjiira malee teessoon teenya kaan namayyuu baadiyyuma. Bareedaadha. Maaliifin kana si gaafadhee beektaa namni hedduun akkuma wallee hojjeteeni asumatti yoo bakka inni magaala je'ee amanu sanitti hafee qabeenya achi qabu sana achuma dhisee irraanfata. Irraanfatamuu hin qabu akkuma ammaati jette kanatti immoo bakka jiraatan hundinuu magaalaa gochuun ni danda'ama irraa gammadanii jiraachuun ni danda'ama waan ta'eefin akka irraa haasofituun fedhee jechuudha. Hedduu takka bareedaadha. Khadiir Sayyiduu na dura irraa haasee baadiyyummaa beekaa. Dubbii baadiyyaa Khadiir Sayyiduu haala quubsaadhaan na dura irraa haasee. Khadiir Sayyidis haasee jira. Adam Haaruun keenyas haasee jira. Nama hedduu faarsa. Wanti hundinuu baadiyyaarraa badda waan ta'eef jechuun nullee maddi keenya baadiyyaa waan ta'eef ni feena jechuudha. Warra haayiti gaa dhaamsa maayii waliin dhaammanneetti daawwattoota Maayaa Shawuu illee nagaa gaafannee adda baanaa jechuudha. Taate san inni dhaammannaa wanti jabduun yaani uummata kiyyatti dhaammadhu tokkoffaa warri nan beeynes arraba wal barannee Galataa Labuutiin jaamaa. Lammaffaa irratti immoo akkaan iddoo isin jaaladhu qofa naaf quba qabu addaadhaa hundi keessanuu warri afaan kiyya beeytanis warri afaan kiyya hin beeynes warri aarana qabdanis asumaan hin dhiifame isin gaafadhaa. Isin uummata kiyya hedduun isin jaaladhaa galatoomaadhaan jaan. Hayyee atilleen hedduu takka galatoomii. Fayyaan adii. Fayyaada yaatilleen milkaa'ii. Haaya hedduu galatoomii. Hayyaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shawuu sagantaa Maayaati kan ture kan daawwachaa turtanii walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa turan hedduu takka rakkarraa bohaartan abdii guddaadhaan qabaa. YouTube Maayaa TV Show like subscribe gochuu hin dagatinaan isinin jaa amma torbaanitti torbaan gaarii irra haay wal faana gitaara waan taphattu. Taatee gitaara maal isin gaggeessu? في أتي سكم والجالنا عنو ما في أتي سكم والجالنا الريبتي سوقو والدورة دابنا الريبتي سوقو والدورة دابنا وجيم بدو ويا لكوب سجومنا وجيم بدو ويا لكوب سجومنا جروتين يالامين وجيد برفنا جروتين يالامين وجيد برفنا birra dabbari ababun urgoite birra dabbari ilillin urgoite dili malin kaba rabbi khiya goite dili malin kaba rabbi khiya goite ah ah
barbaada hogguu gadiin teenya takka sin barbaada hogguu gadiin teenya takka baala mana qabii eessattiin si arkaa eessattiin si arkaa sin barbaada hogguu gadiin teenye takka baala mana qabii eessattiin si arkaa yaa hundee bareedaa yaa hundee miidhagaa la 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 lay lay la 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 aha khale fi dengadda sumaniga ole 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 jala badin duftu yo warisi lole aha yo warisi lole khale fi dengadda sumaniga ole jala badin duftu yo warisi lole yaa hundee bareedaa yaa hundee miidhagaa yaa hundee bareedaa yaa hundee miidhagaa la 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 lay 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 la 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 aha Opsiyaha onne Opsan warumani Opsiyaha onne Opsan warumani